Oduu simbirtuu waliigalteen nageenyaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti mallattaa'e. Waliigaltee kana kan mallatteessan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun obbo Sanyii Nagaasaati. Nagaan Oromoo bu'uudhaaf deemu jedhame Oromoon haati Oromoo, abbaan Oromoo, jaarsoleen biyyaa hunduu hin gammada. Warri diinota Oromoo immoo bu'ichaa taa'u jechaadha akkuma hundi keessan beektan. Boqonnaan kun cufamuunsaa qabsoo Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Hiree Oromoo sadarkaa olaanaatti ceesisa. Garaagarummaa siyaasaa saba tokko keessa jiraachuusaa waan gaarii afaan qawweetiin garaagarummaa siyaasaa hiikutu rakkoota keessattuu immoo yoo gabrummaa taate garuu maal godhu. Waraana bilisummaa Oromoo bakka bu'uun obbo Sanyii Nagaasaa waamicha uummataaf kabaja laannee gallee jedhan. Kan na fide yoo jiraate rakkoo gidiraa uummanni Oromoo guyyaadhaa gara guyyaatti dhandhamaa jiru imimmaan haadha hiyyeessaa imimmaan xiqqaa guddaaf uummanni Oromoo ta'e biyya isaa irratti dhalatee jiruuf jireenya dhabuu mitiitiin nama ta'e jiraachuun waan argitee mallattoo gaaffii keessa nama galchuu fi uummanni Oromoo inni qaamaan nu argee rakkoo isaa nutti haasa'a. Ka qaamaan nu argine namoonni hundumti yoo akka beektan dhiirri otoo nafiin dubartiin otoo nafiin jaarsi otoo nafiin jaartiin otoo hin nafiin collee luugamee qotiyyoo camadee gaammee baasee akka aadaatti waan biraan gaafannee garaagarummaa siyaasaa qabdu qabaachuu dandeessu nuuf jedhaati waaqaaf jedha lafaaf jedha rabbiif jedhaati dubartiin armaaf jedhiiti gudeeda kootiif jedhiiti rakkoo qabdan qawweeni miti karaa siyaasaa qawweeni miti wal bira taa'aati furadhaa jechi jedhu suni nama beekuuf imaana guddaa.